Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. China la urjitu. Arrantana duraan dursine salaamtaanni keenya qo'onni irraa burqas baree isin bira haa ga'u. Arrantana eessatti argamte jechuun keessan oolamu. Arrantana urjii yookiin miciyyoo jaarsa duniyaa abdii jaalatte. An abdiin laaluu dhufe garuu abdiin agarree mee akkamirratti jaarsa namaa kana abbaa ilmaa seenuu dandeesseen gaafachuu deema. Hordoftoota salaamtaa gaafadhu urjii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin jecha salaamtaan tita onna rabukaate bakkuma jirtanitti isin haadha qabtuun isin jecha. Aywa obboleettii urjii atiitun duraan sillee hin beeku ammaan si bare waan chaanawaa waan martiin viidiyoo marattiin abdii hojii si arge. Tanaafi mana kee kana gaggaafachaa deemee dhufee beekadhu. Tamaam si galee mee sababni abdirra jaalachuu dandeesse maali? Abdii kun akka ilmoo qabu hin beektu akka jaartii qabu hin beektooti. Nin beekatee ammoo isa kana akka yeroo jalqabaatiif akka ilmoo qabu akka jaartii qabus naaf himee hin turre wajjin haasoo turre yeroo dheeraa wajjin deemu turre. Ayyee. Osumanii fi wajjinaa sun malaas yaani viidiyoo takka ta'e inni maree gadhiise arge. Viidiyoo sun argeetiin viidiyoon isaa sun hedduu takka garaana nyaatte sanirratti. Ayyee. Telefoona duraan wajjin haasonnaa wajji jirra qaamallee wal arguu baannu telefoona wajjira ture duraani. Akkas viidiyoo isaa sana hoggaanii fi arguu dawwalee fi bakka inni jiru. Yaa. Ayyee. Haati mana isaa ala firaariiti jechuudha. Sanirratti hoggaanii fi yaamu khalaas anaaf bakka nan jiru bootaan jiru san himee fi dhufe natti. Sanirratti khalaas erganii fi alatti ari'amee tokko bulee jirna fakkaatti. Yaani balaaxarra gala. Mana galuun qabu shaararra balaaxarra gala jechuun dhagee akka naa himetti viidiyoo isaa hoggaanii fi ilaalu immoo dhugaadha balaaxarra jira. Ajaa'iba immoo. Namillee naaf himee ture yaani ani saddeeni hanga viidiyoo sana argutti viidiyoo sana garraani khalaas dhugaana fakkaatti yeroo san duraa hin beene soban se yaani nama naaf himee. Akkasitti khalaas alatti erganii fi inni ari'amee manni khiyyaa yaamee mana khiyya naqe. Ayyee. Sanirratti viidiyoo sana argeetiin garaana nyaatee Aywa. Osoo nin jaaladha. Nillee nin jaaladha osoo jaaladhaa hin ta'in ammas hedduu takka na garaana nyaatee inni kun ilma Oromoo obboleessa khiyyaa garaana nyaateetiin san booda yaani duraan illee wal jaalannaa sanii wal qabateeti haa ta'uu dee. Khairuma inshallah. Mee duuba haya duniyaan tun amma ni beektaa waan isin taatees obboleettii. Duraan dursee waan isin gaafachuu fedhu duniyaan wajji jiraachuu keessan duraan wal jiraachuu keessan isin beektu isin waan qabdu waan kana osoo lolliin wanni kun taate. Yaani dhaga'uun ooltu akka naaf inni ol jaalan dhaga'uun ooltu haa dubbiin ammaan tanaa hin dhaabbattu. Aywa. Ammoo Allah wala rabbi beekaa naaf inni ol jaalachuu kana beeku isii ani hin beekne wallaahi. Quban qabdu jechuudha. Akkasii duniyaan quban qabdu maa jechuu barra. Quban qabdu quba qabaatti wallaahi yaani hin beekne naaf inni ol jaalachuu kana isii. Duuba ammaa erganii fi chaayinaa. Amma ati tun bar isaan lafa galu jiraasanii fi intirfadhee seenuu jirta. Nin jaaladalleedha. Ammas hedduu takka garaana nyaate viidiyoo isaa taniin argita inni balaaxarra rafusan. Duuba obboleettii ammaan siin gorsa. Dhugaan isaan laaluu dhufe akkuma isaan laaluu dhufettiin kaamana kana gaafadhee urjii JM yoo dhiyootanaa dhufte an akka dhiyootana dhuftettiin si qofa kun ati wajjii turre naan jetta iddoo kanni tulu waan lafa dheeraa deemu jiraati. Qaama waliin argine laakiin telefoonaa wal quba qabaachuu ture. Akka inni jeetti guyyaa takka hadiiqaa guyyaa idaa jeesa wala garree jee haasa'e. Achittis wala gartanii jirtan. Tana hunda jechuudha duniyaan quban qabdu jechuudha. Kanuma ajaa'iba duuba tanumaafuu jaarsi qaba mucaan kun jaartii qaba ilmaan qaba ni beekta. Yoo irraa dhaabbattee ati rakkina keessa maa galuu feeta obboleettii. Gaasii akka deegaa isaan dhabeessumaan gaafadha. Maarratti rakkina kana keessa galuu feeta. Jaaladheetiin jira haa jaalatti tun fala gooytaatiin. Saniifuu jaaladheetiin jiraan akka maata wareeduu qaba dirqama. Duuba onni kun jaarsa namaatii. Ta'us haa shari'aan afur ayyamtee. Yaa jaarsa nabeeta yaa'ii kana jecha oduu jirti ni naafti dhugaadha dhalaan hundi numa naafti. Ati yoo irraa haftee xiqqaa akka keetii tokko laallatte akkam irraa laalta xiqqaa akka keetii. Meeqa miraal? Ani na yaman dubbii kana tana hin dhagu jaaladheetiin jira jaaladhee khalaas. Ajaa'iba khairuma rabbi haa hordoftoota keenyaan dhageessan kunoo ana rakka akkuma abdii laaluu dhufettiin jechuudha. Isumaahu inni jiru haajaaf nama bira kutee naan jettee jechuudha. Kunoo niin jaaladhee irraa nafuu iddoo uummanni lafa dheeraadha hojii deemu jiraahu. Duuba yaabboleetii duniyaa tanaa taatu gaa ise anamma isuma kanaa hunaan mana kanaa gabbaase sababni irratti gabbaase maal ni beektaa? Tamaam. Idda jalaan ala ta'e surra haati ilmoo ati gabboo irra jirtaa nurratti tume beete sababa sanarratti ati gabbee eegatumtee irra nullee hojii ati khalaas ati gabbee irra gabbaaf ni beekadhu. Amma isiilleen keessaanis nadda waltee birra sii tututu waan kan hundaan jidduu jira sii irraa na qabu jira. Tanaafuu mucaan kun akkatti intala tana hojii haasoo ni gartaa akkamii qabu hendeessan
jetteeti natti himte anis bar abdii laa dhufe numaan qoradhaa abdii hanniin gaafadhe jeetiin dhufe abdiis nagarresiin harkadhe an garuu akka kiyyatti na dhigeessa urjii akka kiyyatti silaarraa hafteen siin jaa maaliif rakkina namaa namni namaa wal fixuun gaarii miti amma kanarratti yoo sii fi isii wal afaan buutan takkaa wayii sii gooti takka ati soo goota beekadhu akkasuma akkasii miti. Jaaladhatiin jira duuba dirqamaan akkamitti ta'uu danda'a yoo inni isa dhabee hin jiraatu. Duuba akkam jenname duniyaan tunuu maal buusu teessi mee dhugaadheessiin ilmoo namaa jaarsiiti ati har'a mucaan kun jaartii qaba ilmoo qaba ni beektaa si dhageessee jirtaa osoo waabduu teettu amma wanni itti si kaase sababa lafa galu kanatti waan kana dhugaan godhaa takkaa dhugaanonni duraanuu jaadhanii fuudhaadhanii heerumaadhaan moo itti sana jiru naagalee jiran dubbiin wanni kun an siin baaftuun siin jaa urjii teenya silaa irraa dhaabbattee naa gaarii. Naaf inni qalaas waliigallee jira yeroo gabaabtuu keessa wal fuudhaabtee. Yeroo gabaabtuu keessatti. Irraa fuun dandeessu jechuudha. Hin danda'u. Duuba namni kun yoo sababa keessan kanatti miciyyoon tun takka waa goote takka asii waa godhaa beekamu lamee wal lole tokkumaa waa godhaa akkasii miti. Duuba rakkina kana maaf yaaddaati iddoo jaartesiiti ati xiqqaa akka keetiin dhabde kan heerumin kan fuudhin jechuufi. Yaani numa jira. Duuba. Jaalattuu fala gootaati kan isarraa na qabdeenis akkasuma inni na jaalatee jira anillee isa jaaladheetiin jira. Way ajaa'iba yaa bileetee siin gorsaa taa'e firraarra dhaaboo abdii keenya ani heeruman geenye ati ganaa xiqqoo tana ifa garta. Ani heeruman geenye dalagataa fi biyyaa bahe waan jettuufis godhi yoo feetillee huccuuniin bitaaf jettee godhiif aadiidha san. Tamam an silaa akka kiyyatti musliyaa duudhaaf silaa irraa haftee isin lamaan kun adda ooluudhaaf hin jiru jira bariyaa urjii. Tahee ammoo duuba hayyee akkamittiin isa kanneen jaaladhaa dhiisuu hin danda'u akkamittiin dhiisaa barraanis kanuma yaalii ture jira. Dhiisuu hin danda'u. Nin dhiisa jee yaadee ture hoggaaniif hin gartee yeroo dheeraa wajji ture naaf inni akka ilmoo qabu akka jaartii qabu naaf inni yeroo jalqaba. Samboota nin dhiisa jee yaalii godhee dhiisuu dadhabe. Jaartiin qabu jeetitti duraan sitti himate. Yeroo jalqaba naaf inni wal barru akkas naan jee ture. Ani hin beekne. Isin irra dura takkaa wal qunnamtanii bikka takka hojii tatteessanii takkaa hojii. Duraan tilifoona wajji haasa'u turre gaafa takka hadiiqa wal garree fi guyyaa fiidiyoo gartee mi an tilifoona yaamin na dhufe fiidiyoo wajji mara. Bas guyyuma lamaan san naaf inni wal arkuun. Achi booda kaa guyyaa lama akkana wajji marjirraa'u. إلا هنگا خنا جاخا تلفون دبستو جاتي قبض تنبيتوتي. أنا بيو خالق. يا أبو ديرتي زمان أبديس خائن هيك ولا برمان نبيت أبليتي الرخا كنا يقول إيش شودي وسسيني بودا ستيس وما كنا سريجادا. أن لان لا تنا بقومت نير فداف ما نبيتا لا أنتم تعرفة تنيف. أتيس بودا خران دنياتهم خران كي خن تمام نمني جديرة توم براس ريادا. أن سلاف الراديفتي أنا كيادا خياتي نابريدا لا أورجيتين. فهرمو فتيس تكا waan godhu akkasiiti an beetaan sumaa fi yaada hanga tattaaffii xiyyaatti maaliif rabshaan tun waan bareedduun ta'eef ilmi dhiiraa tamaam amantiin qabu har'a kan oole boruu kabraa siree yaada akka keetii xiqqaan hin dhabamu beekadhu tamaam xiqqaa akka keetii as keessa miliyaan abbaleetii yaqaan siimaa xiqqaa akka keetii takkaan duras dura fuudhin tamaam akkasii ilaalladhu malee an jaarsa namaa itti deemu waasiin hin jiru titi har'a bagaansa kophaas harka dhiyoo isaaf hin dhufe tamaam yoo kan na dhageessu taate akka obboleettii waan si wargu. أبدي خن الرافي مالي والنيا إيك أبا بودا ركنا ما خيسي تمام ركنا خيسي تنافوت ركنا خن خيسا ما يجيبوا في تنقر تجا الدنيا كان سرباتي يجرتوا هنا فجر سيتي يورا رابط يوم جاهنا أكمل تنرى رابط جنداتنا دبدبرني بيتا والجالنة ترى أكاتن ترى رابط سن دبي من دبر جت اللي يالي قولين ترى وأنت كأكن ترى رابط دبي دوبها ركنا خن خيسا ما بوفتا أماتي أتي أنت لا تقوتنا مالي دبدي ديرتكو يورا ربتي انا بدو انفرنا انا جو خنا اللي اركي تمام اني ساسا كماني ما جارتي تو يمالي وان خنا ربدو ماني ما تليفون انا جلان كاسون بيكو انت تمام جاما سي وجي مالي بود انا لان كان تليفون الدولي ونمان دي ما دو في فوتنا دنيا تاتو كنتي بر وان خنسين يدو جراي جوتيچو هردفتوتا ونو ميچ يونيس تكنيتو يا بو ديرو قانيو ني كمتانا مالي بكتكليسي جيسني بك بكتكلم سوجين أن نجاشني نركي نجاشني تو أكنت مجوتا كمدورة وات تقولي أبدي كجالة تقولي ويتكلم عن نجاج بان سنسيرة ديمي كتك سوجين أجي وياتك والجرة تريسان لي بكتك سوجين يعني وجني لي جباني ديمني وياتك خلاص بك حديقة إن شاء الله خير ما خلاص إن شاء الله خير ما ربي هاتول شرط دفتر خير يكونوا نقرتن وانت كجا رفتي أكمل في النهاية تمام urjin miciyyoon xiqqootan ni gartan isinillee hordoftoota haqattiima
xiqqaa akka keetii ilaaladhu jaan orjiinarra laaltullee irra laali maaliif siin jaan beektaa jaarsa namaati namichi kun abdii kun jaarsa namaati ilmoo namaa takka harka balleessu jaamti ma jaartu misiyatu wahii si gooyi takka asii waa godha sii gala ammallee bikkuma feetettu namni feete waan kana sin deeggaru intal mucaan kun jaarti qaba ilmaan qabaa jalaa dhaabbuna musumaan jaabee kadhu ati as keessaa firan qabdu Annin qaba. eenyu Yaani inni zira namni himuu hin danda'amumma asirra namnis qabu hin jiru jechuudha inni zira laa. duba maa hin ta'e yaa bireetii fara keessa wajjin nama dabarsiiftaa Wala si barsa inshallah sota jiya. خلاص قاعد سالت دقيقتين هكتي ممجون تيس وانا كنا جرتي في فود بينتم بكخنا ركنا جرا ولا الجيران سبب خنرتي ونو سنغوب باندفتين ناهر ميتي وانا سوتي ان فيتو لنا رلا بريدي يارا ولا غره تنافو وان كان كير دابتون سين جايو خنا دغيساتي نصيحتي جتون بيكدو تمام بود اروا والغوتن سي مجون تندن اولتني أنا في دنيا ما. يو دنيا وان فيتي في ديس فراين دفا ادمو اتي ابدو مخنا رفتي وان خدتي ما Duraan isinin jaalladatti ammas viidiyoo isaa kantu hedduu hoggaanii viidiyoo isaa san laalu hedduu nanaasiste sanumaa wal qabateeti. Tanaaf raafuu hin dandeenye jechuudha. Mee duuba makkam goona gaa hordoftoota. Agartan asiinis dubbiin dhalatte garuu ani siidhaan waan hin jee'u qabu intal namaati in dhalaa namaa jaartii namaati jechuu haa in miciyoo namaatis waan jennuun hin qabnu nama siyoo agarra bichaadha. Garuu abdii asiin dhaamaaf viidiyoo tan laalumaaf ta'a takkaa haa guudhufe viidiyoo tanaa laaluuf ta'a. Gaduu dhiisu teessanii tamam tanaafiin baratumaawwan kana asirra si baasu deeman tamam si galee viidiyoo tan laaluuf taa'atiti waa inni naa deebisu ni ilaala yoo irraa dhaabbatte abdi ilmaan kee ifirraa hin waan hin hiigoomsin ilmaan keetii waan hin jeen dhugaa rabbi afur fakkate yoo nageeni jiraate yoo takkaa'u dandeen namni lama daddaba abdi obboleessa kiyyarra dhaabbu ani miciyyoo tana gorsi dadhabee waan itti gootan Allah walam najjaasan mucaan niin beeka تمام